Dhaabbanni faawundeeshinii isaan soomana Ramadaanaa sababeeffachuun maatii harka qalleeyyii fi yetiimotaaf deeggarsa adda addaa taasise. Dhaabbanni tola ooltummaa isaan waggaa 10 dura dargaggootaan kan hundaa'e yoo ta'u yeroo adda addaatti hawaasa harka qalleeyyii deeggaruun beekama. Nama gargaaruuf nama ta'uun qofti gahaadha akkuma jedhamu. Dhaabbanni kun soomana Ramadaanaa sababeeffachuun maatiin harka qalleeyyii fi yetiimootni soomana gammachuun akka dabarsaniif deeggarsa midhaan nyaataa, zayitaa, mokoronii, ruuzii, timira, sukkaaraa fi kanneen biroo taasiseetii jira. Itti gaafatamaan dhaabbata faawundeeshinii isaan Kaalid Nuur dhaabbatichi bara 2007 kaayyoo namoota rakkatan gargaaruu qabate hundaa'ee jedhan. ኢህሳን ፋውንዴሽን የተቋቋመው በ2007 ዓ.ም dhaabbanni faawundeeshinii ihsaa bara 2007 dargaggoota magaalaa Adaamaa keessatti argamaniin hundeeffame. Hojiin inni hojjetus namoota baay'ee rakkatan gargaaruudha. Soomana Ramadaanaa bara kana sababeeffachuunis abbootii warraa 1,200 ta'aniif deeggarsa gosa adda addaa qarshii miiliyoona 7,800 ta'u taasisuu himaniitii jiru. ያው ኢህሳን ፋውንዴሽን የረመዳን ሲቀርብ Ramadaanni yeroo dhihaatu sagantaa galii walitti qabuu qopheessuun galii argaturraa namoota gargaaruun isa tokko. Bara kanas abbaa warraa 1,200 wantoota soomana Ramadaanaaf ooluu raabsaa jirra. Kunis waliigalaan gara qarshii miiliyoona 7.8 ni ta'a. አጠቃላይ ወደ 7 ሚሊዮን 800 ሺህ ገደማ ነው የፈጀው ይሄ ማለት ነው። Rataan mana maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Adaamaa Sheek Muhammad Hussein dhaabbatichi hawaasni islaamaa soomana Ramadaanaa gammachuun akka dabarsaniif deeggarsa taasisaniif galateeffataniitii jiru. Inshallah ta'ala bakkee kanarraa irra deebinee wanni jennu yoo jiraate warra ihsaaniin ahsanallahu ilaykum wa zaadakum min fadlihi rabbiin tola isinitti haa oolu. Rabbiin isinii haa dabalu qajeeluma keessanii fi waltahii keessanii fi imma kana akkanatti bara baraan warra geegessee kanaa olitti geegessu rabbi isin haa taasisu jedha. Itti gaafatamaan waajjira kaantiibaa magaalaa Adaamaa obbo Bariisoo Doorii gama isaaniitiin biyya jechuun nama ta'uu himaniin yeroo gammachuus ta'ee yeroo rakkinaatti wal cinaa dhaabbachuun duudhaa hawaasa biyya keenyaa ta'uu ibsaniitii jiru. Wal gargaaruun, wal cinaa dhaabbachuun, wal deeggaruun isa hin qabne gargaaruun aadaa amantaa islaamaati. Ummati keenya ummati Oromoos ummati biyya kanaas aadaa wal gargaarsaa kana hin qabaa jechuudha. Dhaabbatichi deeggarsa taasiseef galateeffachuun fuulduraafis cimee akka itti fufu dhaamaniitii jiru. Dhaabbanni ihsan ummatuma kana keessaa inni hundaa'e waggaa waggaatti hojii gurguddaadha kan hojjechaa jiru. Dhugaa dubbachuuf taanaan kennaan har'aa kun kennaa baay'ee guddaa. Birrii guddaatti itti bahee kennaa guddaadha. Kanaaf akka bulchiisa magaalaa Adaamaatti galata guddaa qaba. Kanneen deeggarsi taasifameefis gammachuu qabaachuu himuun dhaabbaticha galateeffataniitii jiru.